Welcome to grade 11 biology unit 1 end of unit answer. Baga nagaan kara barnoota biology kun takka takaffa tumura garte gaafile barnoota boqonnaa tokkoffaa gaafile boqonnaa tokkoffaa kana geessin jecha share fi subscribe gochuu kan dagan jecha san booda kara garte gaafi deebisuudha itti fufna jechuudha haga dhumatti haganu akka hojii turtan isin afeerra jechuudha. Okay, number 1. List the main steps of the scientific method. For each step, explain what is involved. Okay, look at the answer. Look, this is a step. The step follow you in scientific method. So ask a question. What is involved? From observation, identify a problem to be solved. Identify what may be the independent variable and dependent variable. Okay, concerning background research, find out what is already known about the problem so you do not have to start from scratch. Hypothesis. Think of way you expect the independent variable to influence the dependent variable and frame this as statements. And also experiments, conducting experiments. Think of a suitable way of changing the independent variable and measuring the dependent variable. Keep other variables that might influence the outcome controlled. Repeating the investigation for greater reliability. And also analyze results and draw conclusion. Look for trends and patterns in results and try to explain these trends and patterns in terms of the influence of the independent variable on dependent variable. Okay, question number 2. A. In a scientific experiment, what is dash? A. Number 1, the independent variable. So look at the answer, please. Independent variable is the variable that the experimenter changes. Hana chuba film fan kugama scientific yali scientific khasiti science khasiti independent variable mali variable if dandan irkatan tikatan mali tasati jiraman dandan mali chufadi sanafun independent variable chun variable garte jirma experimentir research doctor yali ga kesun kan jiru dandayo chudaju independent variable kuni. And then also the dependent variables are the answer. Dependent variable is the variable that changes as a result of change in the independent variable and is measured by the experimenter. Garte kun gosa variable da kan independent variable waan variable dabbata variable danda harati irkatu jira yero variable dabbatan jijjiramu kan jala jijjiramu jechu. So samboda inno kono mas dependent variable kun kan experimentary dan waan researcher sarin kan measure kan madalamu kan safaramu jechu da hal kanan akadi dabafa dati why scientific method kaseti independent variable independent variable gara-gara masalah kana jechu. So in the next lesson, in the next question B, why it is important to control all other variables? Answer, look, if other variables are not controlled, then the experiment may not be valid. Yo variable in biragarte control kan mo tuatamu khabatati yali mal tati valid miti kan sirri miti sirri ufto result in sirri ufo jusat. As it will not be known if changes in the DV dependent variable are a result of changes in the independent variable or because other variables had an influence. So okay, see what is a control experiment? Control experiment cuma answer. Look, dia bisa lalami. A control experiment is a standard against which to compare. If the independent variable is absent from the control experiment, any changes here
are due to natural events and can be assumed to happen in the other experiment also. Kana chugaaf hin deebisaan please sirriitti refer godha. Okay, number 3. Explain what is meant by the following terms in a scientific experiment. Accuracy. Accuracy refers to how precisely you measure or count something. What is reliability? Reliability is a measure of how dependable the results are. What is validity? Validity is about whether or not your experiment measures what it says it is measuring. Okay, number 4. The graph. So graph India of unity. The graph shows the result from 2 experiments into how fast an enzyme works at different temperature and at different pH level. So tun graph ni jirtu dafa sirra baradhaati laala graph san irratti dhaabbanneeti deefne jechuudha. So laal amma asirratti ammaal jedhe describe the result obtained for temperature. Temperature of the deebsaa dilayne jechuudha. Answer gaafii aadha jechuudha. Afuraffaa deebsaa. As temperature increase, rate of reaction increase up to 40 degree Celsius. Then decrease rapidly at 60 degree Celsius. Ana jechuudha deebisaan aadha. Deebisaan gaafii aadha tanaa fakkaatti. pH daf immoo adeemnu ammas temperature adeemne jira jalatti pH daf. pH kun deebisaan isaa kana. Look, answer highest rate of reaction at pH 6 falls away above and below this. Ana deebisaan gaafii aadha katuudha jechuudha pH dha. B lalam. What would be the ideal condition for this reaction? Explain your answer. Answer deebsaa laalume. Ideal condition are pH 6 and 40 degrees Celsius, as these are the condition that give highest rate individually. Hala jedhe ibsaa yaaqina. Haala kanaan dhukkeessuu qabdan immoo hoy. Number 5. For each of the following piece of equipment. Answer deebsaa ni ilaalla jechuudha. Hino deebisaan kana jechuudha. Amma teebilii inni isin kaaye laal optical microscopy ni jira. Place used in bakka keessatti naannoo keessatti hojjetu jechuudha. Laabii keessa moo fiildidha moo eessa boozii moo eessa rool kun immoo faayidaa dalagaa isaaniiti. Fakkeenya optical microscopy used in both laboratory keessattis ni fayyadamna. Fiildii yookaan immoo field work keessattis ni fayyadamna. Boos jechuun kan himuu isaati jechuudha. Qabannee deemna waan ta'eef. Role in sao magnification, identification of a specimen. Guddisuu fi specimenii jalatti qorannu san adda baasuu jechuudha. Quadrat meeshaalee baayoloojistii keessaa quadratiin tokko eessatti fayyadamna fiildii keessatti jechuudha. Field work alatti jechuudha. Quadratii laboratorii keessatti hin fayyadamu alatti fayyadamna jechuudha. Bosona keessatti yookaan citaa keessatti. Maaliif bu'aan isaa estimating abundance of organism. Gartee abundance yookaan immoo yabbina heddumina organismoota eeriyaa silaa quadratii yeroo qofareessan keessa jiru lakkoofnaa jechuudha. Midhii dabalatee horphees dabalatee raammoo garaagaraa dabalatee jechuudha. San abundance isaanii estimate goone san booda quadratii irraa kaanee immoo the whole compound estimate godhuu dandeenya jechuudha. Altimeter fiildii keessa fayyadamna kanallee meeshaa kana. Maal fayyada? Measuring height of objects. Gartee dheerina wantoota nu safaruuf nu fayyada jechuudha altimeteriin kuni. Electronic balance we used in laboratory keessatti jechuudha. Alatti fayyadamnu electronic balance laboratory keessatti. Maaltu nu fayyada? Measuring mass hanga wantoota nu adda baasuudhaaf nu fayyada jechuudha. Okay.
and also petri dish is laabii keessatti itti fayyadamna maal godhu culturing microorganism itti horsiisuudhaaf enzyme activity itti ilaaluudhaaf antibiotic activity itti ilaaluudhaaf jechuudha laboratory keessatti kanatti hojjennu plant prees kunis gosa meeshaaleeti kan baayolojistoonni itti fayyadamanii maal eessitti fayyadamu fiildii keessatti jechuudha fiildii ala jechuudha alatti compound keessatti wantoota garaagaraa biqiloota haatu bineensota itti qorachuudhaaf kan ta'u yoo ta'u maal faayidaan isaa temporary preservation storage of plant specimen yeroodhaaf kan itti bakka itti gartee tursiifnu jechuudha sanyiilee biqilootaa tana bakka gartee sanyiilee biqilootaa specimenii biqilootaa ittiin kuufamu jechuudha pipettiin kuni boos itti fayyadamna alatti itti fayyadamna mana keessattis laboratory keessatti itti fayyadamna jechuudha transferring liquids dabarsuu jechuudha pipettiin kun yoo fakkeenyaaf mililitira 30 itti naquu barbaanne mililitira 35 yoo ta'e litira 5 san meeshaa pipettii yoo kanaani keessaa fuudhu jechuudha maaliif gubbaa qabnee gadhiifna gisi bishaan keessa seensinee booda gubbaa qabnee gadhiifna san booda keessaa nu fuute jechuudha barbaanne san haala kanaan itti fayyadamna jechuudha. Okay, number 6 gaafii jaaffatti deemne jechuudha. Describe 3 decisions that individual can take about their lifestyle to help to limit the spread of HIV/AIDS. Look as answer. Gaafii ilaalamee deebisa. Limit number of sexual partners. Restrict transmission of HIV/AIDS. Garte limit number of sexual partners. Garte hiriyaa waan jaalallee wal quunnamtii saalaa wajjin raawwattu hir'isu jechuudha. Jaarsa kan kee malee jechuudha. Silaa jaarsummaa fi jaartii qofti waliin fayyadamanii HIV dirree sun baay'ee bal'atu jechuudha. Namoota garaagaraa bakka garaagaraatti dhufuuf wajjii yoo saala quunnamtii gaggeessite carraan HIV/AIDS babal'atuudhaan qabaatu kanaafuu waan gartee kondiishinii silaa ta'e wajjin hojjechuudha. Fakkeenyaaf kan wal fuudhe jechuudha jaarsa yaatiin kan wal fuudhe alatti innis alatti wanni inni fayyadamu jiraachuu qabdu jechuudha. Maaliif waliif amanamuu ta'uu danda'u qaban jechuudha wal shakkuun qabanii. Kanaafuu warreen hooromaniis jaalalli garaagaraa jaalalli wal quunnamtii saalaa hedduu qabdan hir'isuus hin barbaachisa jechuudha. Kanaafuu HIV/AIDS akka babal'anne jechuudha. Male circumcision reduce accusation by male use of condom yoo dadhabame immoo kondomii regularly fayyadamuu barbaachisaadha jechuudha. HIV tana irraa hir'isuudhaaf yookaan akka nama keessa tamsaane hir'isuudhaaf kondomii fayyadamuu barbaachisaadha jechuudha. Dadhabdan yoo qabuu dadhabdan jechuudha. So haala kanaan number 7 antiretroviral treatment ART antiretroviral treatment involves the use of antiretroviral drugs to treat AIDS. The pie chart shows the proportion of all people receiving antiretroviral drug in different regions of Ethiopia. Data collecting kana ni jira kataaba keessan irratti gaafirratti ni jira pie chart tuni ilaaluu dandeessan jechuudha. So asirra dhaabbannee gaafii daldalan jechuudha. Kan lammaffaa akka jettu keenyaaf briefly explain how antiretroviral drugs work. Answer deebisa laallamu deebisa atana. Antiretroviral drugs break the replication cycle of HIV/AIDS in cells. Maal godha? Antiretroviral drugs kun dawaan dhukkuba HIV/AIDS dha kartee nurraa itti suqun jechuudha. Kan umurii dheeressu kun maal godha? Replication yookaan immoo wal hormaata HIV/AIDS dha kana gartee HIV/AIDS dha kana saayikilii isaa adda qotaa jechuudha. Antiretroviral kun gisee dhumni jechuudha. Dawaan umurii dheeressu yeroo dhumni maal godha HIV tana vaayirasii tana akka replication yookaan heddummaachuu isiin qaama keessa seela keessatti taasiftu addaan dhaabbatu addiqitoo goote saayikiliin isiidha. Akkuma beekamu viral replication qabdi jechuudha. Ni heddummaata akkasiin heddummaan ni godha jechuudha kun akkasiin heddummaan akkuma hagummaan jirtu teessu gooti godha haala kanaan teeqoo qaama keenya akka wanta kanaan miidhame kan taasisu umurii dheeressu jechuudha. Some block the entry phase block duraa godhatamu dawaan tokko the reverse transcription to DNA phase akkanatti illee jalaawwan godha
incorporation into host cell DNA viral protein scientist stage. Haala kana jechuudha. Kana kan nuti bilooku duraa godhaa jechuudha. Kana bilooku isa godhee vaayirasiin sun dila sun heddummaatee qaama miidhuu dandeessu sabboota umrii dheerattaa jechuudha. Okay, B. Use the chart to I. Describe the distribution of antiretroviral drug in Ethiopia. Answer. B. Deebisalalu. Almost half the treatment are in Addis Ababa. Most of the rest are in cities, in the town, and the fewest in rural areas. Kana jechuudha. Deebisaan jechuudha. Okay, number 2 alaalume. Suggest reasons for that distribution. Answer. Deebisalaallatu. Greatest concentration of population in cities, problem with getting information to rural areas, problems with getting treatment to rural areas. Kana jechuudha. Okay. Haala kanaan lesson irraa xumurra jirra. Aga lesson itti aanu geenyutti nagaan jiraadhaa jechuudha.